maal abbaa kun gubachuu. Amma se yeroo biraatti deebiin amucaa nyaachuu qabu. Nyaachuu boodaan nyaachuu jedhame nama boodaan. Booda laaqana nyaannetti na waliin miti. Laaqana nyaannaa qofa gaafa mangaa. Biqilni isa booda nyaattu. Biqiltuu. Kottumee. Amma jechuudha bakka ta'e waliin qaqqabee deebi'a bilisummaadhaan dawwalaa bilisummaan laaqana dhufa waliin dhufnaa jechuudha bilbilee fi ariifadhuutii dafiiti jechuudha ariifadhuutii laaqana hojjedhu. Kan achirra kaa'ee ijin kaabineetirra kanan kaa'ee salaaxaallee murii waxii seeran hojjedhu daddafiiti mara kanallee sisirreessi osoo kanan hojjetin garuu bilisummaanis anis dhufnee gudiidha jechuudha dafiiti hojjedhu. Suuta toon ta'in dafiitiif ana booda laaqana hojjetuutti deebi'i. Bilisummaa wajjin dhufa bilisummaadhaan mana daawwadhaa innis laaqana nyaata dhufe. Biqiltu kootumee laaqana qopheessiteetta dhaqee nuuf ilkaalee laaqana isaatti sagantaa ofii. Mee laaqana maal akka qopheessite mucaan gulmaa as baasaan jirtu. Maal hojjette wanti? Kanuma qofa hojjette? Ibsaa badee. Kanuma qofa hojjette wanti? Idda ganamaati idda amma meesaatti sagalee ibsaa badee idda ganamaati. Hojii irratti baay'ate mana fa'aa qulqulleesse. Mana fa'aa qulqulleesse manuma ishii fidaas ishii kana qofamu. Haala dandeenye. Kanuma algaa naftee mana qulqulleessiti. Kanuma qofa hojjetteeti wanti kana qofa hojjette idda sa'aatii sagaliitti kanuma hojjettaa? Kennime dhaqeeti maataa kennime. Raajii qabda abboo digirgirsi jedhee jira waanti ta'e. Kenni. Mee dinnicha bichaa namni dinnicha bichaa hojjete nama eegaa waxii ija sa'aatii amma kanaatiif. Ishee amma salaaxaa nu waliin murtee amma kalmaan akka nyaannuuf kan qofa qopheessitee nu eegdee salaaxaa murtee maaliif hin murre immoo salaaxaa isa immoo ibsaa badee. Isin daftaritti natti dhuftan kaatuun hojjedhu. Kanuma osoo hojjettuu dabdee sitti dhumte. Ibsa mana maal qulqulleessite qotota fakkaata kunoo hundumtuu qotota fakkaata mee kana kakkaasite argaa afte mana qulqulleessite mee kilaasiin kun qulqullaa'ee garuu ati nama dhibduu adaraa waaqa nama dhibduu ati kan qofa wali dinnichaa salaaxaa biratti murre dinnichuun qofa isaa soogidda qabu. Dabsamee dhuftan kaasin. Dafee yoo dhufe sa'aatii meeqattan bahe sa'aatii lamatti bahe amma sa'aatii sagal bara. Ani nan nyaadha rakkoo qabu garuu ilmi namaa akkamitti dinnicha kana qofaan nyaata. Sanuyyuu immoo bishaan ittiin goona waan ta'e ittiin goona akkana fakkaata sanuyyuu. Mee manuma isa qulqulleessite argaa afte mana qulqulleessite miti mee dhaqeen ilaale saalonuma sirreessite mee asii waan ati qulqulleessite tokko iyyuu hin jiru asii. Qulqulleessite akkanatti qulqullaa'an kottume biqil kottume mee kaleessa kun amma kan kaleessa gargaraati miti mana qulqulleessite kana kaan baaftee qoshashaa keessatti hin galtu kana mee sirreessite mee daftarii dhuftanii dhaqiitiin bitaan kuni iddoo kana ta'a kaleessa gargara kan as ka'a. Mee biyya dhaqee kun dhiqamee ishiidha. Asii ilaali kana dhiqxee kana eewutti dhugee keessummaa dhufe kana dhiqxee dhiqee naan jedhe. Kana dhiqxee ma keessummaan wayii dhufe erga nan bahee keessummaan dhufe idduuf namiti ofii keessatti dhugde moo ni akka miree dhiqee naan jedhi. Kana dhiqxee kanuma kanallee iddoo dhufee biyya oolu. Kanuma kan kunis amma iddoo qaba qoshaashaadha. Kunis immoo dhiqanii asirra taa'uu qaba. Dhalli amma laaqana naaf jenna. Maal abbaa kun gubachuu mana qulqulleessite waan ta'e amma waan inni dubbatanii hin jiru. Bilisuum kootu laaqana nyaanna. Maal abboo? Sa'aatii ganamaati sa'aatii ganamaan sa'aatii lamatti hin bahe amma sa'aatii sagal mana sirreessine waan ta'e hin goone ibsaa badee ibsaa yoo badee namni kushiinatti hin hojjetu kasalli mana keessa kasalatti hin hojjetu koon laaqana nyaannaa koottaa. Laaqanni qophaa'ee? Qophaa'ee. Biqiltuu bishaan harkaa fidiitii laaqana nuu fidi dafiitii. Maalaadhoo? Adagaadha malee kun. Maal taatee? Akkanatti qabi.
Maal taatee maal lagaa fakkii amma sa'aatii beeka sa'aatii sagal. Sa'aatii kana guutuu laaqan hin hojjetamne mana qarateetti manni xaragama. Laaqana nyaachuu dhiqachaa jiru. Dinnicha nyaataa dhiqa. Dinnicha hojjetame waxiin dinnichaa hojjetame. Haa ta'u waan jiru nyaata. Maali rakkoon biraan mudatee miti. Ibsaa yoo bade amma ibsaa yoo bade mana ishee kana saaloon ishee kana qulqulleessee qolli muuzii waan ta'e mana keessa burcuqqoon hin dhiqamne maali. Maal taate naaree? Maati ni naara. Sa'aatii beekamu. Laaqana mee darbee amma gara irbaataatti deemaa jirra. Akkanatti ka'a. Bishaan burcuqqoo tokko nu dhiqi amma. Mee maal hojjetaa akka ootte naan galu. Hojjetaan oolee hojiin natti baay'ateetti immoo hojjetaan oolee hojiin natti baay'ateetti. Kunoo bishaan mana keessatti illee hin finne waan na tokko. Tarii nuti dabnee waan deebineef. Maal dabnee deebine? Laaqana isheen Sa'aatii beeku. Bishaan fidi burcuqqoo fidee bishaan fidi qamaa dhadhaabatte fidi asii. Nyaata. Mucaan haa dhuftu qoy. Nyaachuudhaaf. Ati aariif jecha hin galateeffanne yuumi. Maal Nu galateeffatu. Fida laandinumaan alaandinumaan. Maal loltaa? Fida laandinumaan. Maal loltaa miti gaambas. Fidi asirra dhaabe. Kottu biqiltu. Maali? Hin nyaatte. Maa nyaatti nu wajjin? Maal taateef? Numa bichaadhaan qophaa'e mul'atan. Hinna. Maal rakkoo qaba booda nyaatamee maal rakkoo qaba booda nyaatta. Mucaan ufaanaa nyaattu dhiisii. Hin nyaattu. Biqiltu. Kottu hin ta'u. Kottu. Maal taatee? Maal taatee fuudhee? Maal taatee? Taa'ee. Mee anama gaafii kanatti ta'e jechuudha. Gaafii kanatti mana qulqulleesse. Mana qulqulluu hin barbaadu. Mana kanatti qulqullaa kunirra xaragamee qolli muuzii ta'ee waxii mooshiin kana bichaa hojjetu. Ammas yeroo biraatti deebiin mucaan nyaachuu qabu. Nyaachuu boodaa nyaachuu jedhame nama boodaa nyaatu. Mucaan keenyee nyaatu. Rakkoo qabu boodaa nyaattu. Boodaa nyaattu. Ati nagaa dhuma miti ofii. Mee kasalli mana keessa jira. Qoraan jira. Kushiinatti hojjettu waxii. Laaqana nyaannetti nama miti. Laaqana nyaannaa qofa gaafa mangaafa. Isa booda nyaattu. Booda innaa kam nyaasa. Borus akkasuma booda innaa kam nyaasa. Nyaattu wajjin. Kana caalaa maal gooti? Kana caalaa maal gooti? Waan jiru miti ajajeen bahee bara. Yommuu ibsaan illee badee. Nama salaaxaan namaa muratamaa. Yeroo biraatti waan bade asirreessitu amma waliin nyaata. Sanuun ko bakka hojiin itti baay'ate dhiisaa. Biqiltuu nyaata mucaan taa'ee nyaata. Nyaatu booda nyaata. Fuudhee gaamu nyaata. Nyaatu yoo nyaate nyaadhati. Kophaa nyaatu barbaade. Booda nyaattu. Booda Nyaatu. nyaattu. Daadhima miti sun ta'ee booda kophaattaa nyaatu. Nama akkamittiin akkuma kee qoonqoo qabdi ishiinis. Biddeen akkamitti dhoowwannee nyaanna moo maal jechuu barbaade? Moo edda nuti nyaannee booda deemtee nyaata? Doome amma kanuma jechuudha. Kanuma illee tosoo jedhamu hojjatte. Maal ta'e? Soogiddan qabu. Bishaan mana keessa jiru. Bishaan mana keessa jiru biqiltiin bishaan maaman qabu ka bishaan itti naqee miti hin qabu ka bishaan goggogsitee tuma akka waan maan kadhan nyaataniitti akka waan maaf inni dhaarra akka waan sun kadhan nyaatu. Booda yeroo biraa wal sirreeffannaa rakkoon qabu amma nyaannaa itti nyaanna. Si bukkee teessee nyaataa maal bukkee si waamame kan gara hojii keessatti bakka ibsaa dhufee nyaannee na xumurree nyaatta sana booda kashin kurtii mureeti waxii san duraan hojjedhu isin jedhee deemu jira. Mucaa koot fuudhi deemedha. Kanas fuudhi. Too maaloo dhufe? Ani nyaatu kophaa kee nyaatu. Danta dhimma kee dhiiste adis. Maal jennee akkamitti booda maal taatee maal nu jeeqata? Suutee itti booda mucaa waan nyaatu. Nanaan. Guyyuma tokkotti waan sirreessitaa. Sanuun moonatti deddeebiste bar. Dhiqee naan itti burcuqqoo hin yoo hanqinni jiraatee suutanitti miti waan hin galleef sirreessaa adeemtu har'a dhiisii bira darbe. Maal taatee akkanatti miti akkitti nama sirreessaa. Biddeen nama dhowwateeti moo akkamitti? Biddeen dhowwachuu miti booda nyaatti. Nu wajjinaa nyaatu kaa. Booda nyaatti qubaa. Amma itti dallante biddeen ufaana nyaachuu dhabdi.
akkanatti maaloo taate